kennaale ururse gibee ajeko siyegendatabe ajeko siyegendatabe ajeko siyegendatabe ajeko siyegendatabe ajeko siyegendatabe ajeko siyegendatabe kichiriminyate sigane frekisa jabatu sabab kufa wayoka jabajir mahundesa ri adula adu boro urji galesa kanji hunda chalu wayoka upadu kana ibsa jagni sajirra jedhu fulle baedu kana ibsa Cukup bay. sigane prekisa jabatu sabab kufa wayoka jabajir mahundesa ri adula adu boro urji galesa hunda chalu wayoka upadu kana ibsa jagni sajirra jedhu fulle baedu kana ibsa kota negara mani yaru satara ayun sammu bilisa turre bilisuma sabatarara ururse awash ururse awash ajeko baba imogat ajeko ajeko baba imogat ajeko kapso ajeko baba imogat ajeko kapso sejarah muka mas jadi harus definir kamu haati manaansa barreeffamaan natti kennite bakka inni ajjeefamet siidaan naa dhaabbatu naan jettu sana ni yaadadhe kanan qopheesse 40 sa'aatii har'a egaa lafti kun kan Oromooti bakka Hacaaluun itti ajjeefame baay'ee nama gaddisiisa gaafa nuti as geenyu bakka kana konkolaataansaa asiyaaseen naanna'ee dhaabbateera akka tasaa na balbala bannu yaa waan ta'e argee asii fuunee baane bakkuma kana ilaaltanidha kanaaf bakka kana yaadannoodhaaf akka ta'u odaa maali ogoone wayya kan jedhu irraa hiriyoonni imaras jira waliin haasofne laggasa keebeekii waliin turre waan akkasii yaadne taappeellaa waan isa malu jenne Akaaki kifla katamaa kana faana jarru as jiru isaan faana haasofne bakka kana odaa dhaabnaaf waan adda addaa yaadannoo goonaaf jenne isaanis nu eeyyamanii amma har'amoo yaada biraa nuu fidaniiru bakka kana fuuldura asfaaltii irratti waan isa malu bakkee baafne beeksisne akka paarkii wayii hojjenne taappeellaa guddaa akka haaraatti hojjechisna jedhee waadaa nu galaniiru baay'ee galatooma waa'een immoo odaa dhaabneef Hacaaluun nuuf odaa keenya kanaaf odaan kun
kan dhufnee dhaabne namoonni naannoo kana jirtan kaleessa sin dubbisneerra odaa kana kunistanii akka acaaluu yaadattan odaan kun guddannaan acaaluudha bara baraan acaaluu akka yaadattan acaaluun maal akka ture naannoo kana warra jirtan hin beektu kaleessaa soofnirra kanaaf odaa kana nu kunuunsaa jennaa. Ajenko jabaa ilmoo dhugaati ajenko gurguru qabsoo. Finfinnee kabajamtoota hooggansa kutaa magaalaa Qaallittii kabajamtoota hooggansa aanolee akkasumas firoottanii fi jaalattoota artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa artistoota maatiiwwan akkasumas dargaggoota aanaa keenyaa fi jiraattota ganda Aguchuu baga sirna yaadannoo goota keenya artist Hacaaluu Hundeessaa nagaan dhuftan jechuun barbaada. Kanattaan Sudaan haalli kun haala suukaneessaa ta'een sa'aatii yaadannetti nama yaadamneen sochiin akkanaa kun godhamuusaa akka bulchiinsa kutaa magaalaa Qaaqetti akkasumas akka bulchiinsa aanaa afuriitti gadda hamaa keessaa kan turre haaluma kanaan dargaggoonnis jiraattonnis bakka buutonni hawaasaa garaagaraa sochii kana duukaa bu'uun yakkamtoota gara seeraatti dhiyeessuu keessatti sochii bal'aadha kan hojjetamaa ture. Haa ta'uyyuu malee sochiin kun eega godhame booda naannoo kana hawaasa naannoo kanaa fi dargaggoota naannoo kanaa wajjin ta'uun sochiin akka kanaa gara fuulduraatti Oromoon akka hin cabne diinni keenya ammas rafee akka hin bulle kana sirriitti hubachuudhaan akka magaalattis ta'ee akka kutaa magaalaatti darbees akka aanaatti hawaasa keessa hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Siidaa dhaabuu qofa miti, biqiltuu dhaabuu qofa miti, marfata maqaa isaatiin murteessuu yookaan waamuu irra darbee hojii bal'aa inni hojjete hawaasa keessatti daa'imman irraa ka'ee hojii nageenyaa qaruu keessatti hojii bal'aadha kan hojjechuuf yaannee jirru. Sirna kanarratti bulchituun bulchiinsa magaalaa kutaa magaalaa Qaallittii Adde Asiraatis bakka bu'aan isaanii as jiru booda ergaa dabarsu waltajjii ariifachiisaaf sirna kanarratti argamuu akka hin dandeenye garuu gaddi isaanii gadda hunda keenya akka ta'e jaalattoota isaanii artistoota firoottanii fi maatii goota keenyatti ergaa naadhaamaa waan jedhaniif hojii gara fuulduraatti hojjetamuu malu hunda siidaa miti siidaadhaan goota keenya jijjiiruu waan hin dandeenye hojiin yaadannoo bara baraan darbee hojjetamuu qabu gara fuulduraatti akka magaalaa kanaatti akka kutaa magaalaa kanaatti darbee mul'achuu kan danda'u gara gubbaatti baane marfata irratti bakka guddaa waan silaa isaaf maluu qabu iddoo isaa murteessinee hawaasaaf bakka bu'oota qotee bulaa naannoo kanaa ammas nu gidduu jiru hojii bal'aa gara fuulduraa hojjenneetu sanarratti sochii bal'aa goona. I hope abdiin qaba dargaggoonni amma nu gidduu waltajjii kanarratti sirna kanarratti hirmaachaa jiran odaas dhaabbate kunuunsuura darbee hojii bal'aa kan hojjetan ta'uu fi hojii kamtuu maqaa goota keenyaatiin dalagamaa jiru gara fuulduraatti akka duungootti akka baqee mul'atuuf hojii bal'aadha kan hojjetamuuf qabu. Kanuma irraa ka'uun nutis iddoo kana haala yaadannoof haa ta'u malee bakka silaa jaalattoonni artistii keenya yeroo bahaniif galan arganii yaadachuu danda'anitti waan isa madaaluu danda'u sochii gochuudhaan bakka gara oliitti baanee hojii bal'aa hojjechuu dandeenya. Kanaaf waadaa isinii galla akka bulchiinsa magaalaattis Adde Asiraatis goonni keenya kana gochuu dandeessu waan ta'eef ergaa kanaa sumaanaan isinii dabarsuu barbaada. Gadda guddaa nuti dhagaame goota cimaa dhabne nama tokko miti nama baay'ee dhabne kanaaf namaan jijjiiruu hin dandeenyu waan ta'eef goota keenya gaddi keenya gadda cimaadha. Maatiinis firoottanis gara fuulduraatti xiiqitiin socho'uu qabna. Hojii nageenyaa irrattis diinni keenya rafee bulu waan ta'eef gara fuulduraatti kana cimsinee adeemuu qabna. Kanaaf qabsaan ni darba, qabsoon garuu itti fufa. Galatooma. Ajenko gurguru qabsoo ajenko jabaa ilmoo dhugaati ajenko gurguru qabsoo. Kabajamtoota hooggantoota kutaa magaalaa fi aanawwani aanaa 12 fi aanaa 4 warra asitti argamtan hundi keessanuu hirmaattonni naannoo kanatti argamtanii dhimma kana yaadannoo
akka ta'e hubattanii argamtan baay'ee galatoomaan jedha. Akka walii galaatti waa'ee Haacaaluu sadarkaa kiyyatti kan ka'ee dhumuu danda'u miti. Haacaaluun ummataaf dhalate ummataa du'e duun isaa yeroo kamiyyuu dhugeechaan ba'u. Haacaaluun qabsaa ummata Oromooti. Yoomiyyuu dagachuu hin dandeenye. Maalis hojjanne maalis Haacaaluu bakka buusuu hin dandeenye. Haacaaluu uumuu hin dandeenye. Artistoonni asitti argamtan garuu akka Haacaaluutti uummata keenyaaf qabsaa'uu qabdu. Uummata keenyaaf onneerra dhugaarratti dhaabbattanii qabsaa'uu fi qabdu. Haacaaluu yoomiyyuu dagachuu hin dandeenyu jechaadha. Duuti Haacaaluu keessa keenya yoomiyyuu ba'uu hin danda'u. Ba'uu hin danda'u. Garuu akka kutaa magaalaa keenyatti wanni nu gochuu dandeenyu waan Haacaaluu wareegameef, waan Haacaaluun uummata keenyaaf ta'e, waan Haacaaluun hojjete hunda dhalata har'aatis ta'e kan borutti kan darbuu danda'u mana barumsaa lama naannoo kana kan jiru maqaa isaatiin kan moggaafame yoo ta'u, manni barumsaa kun sadarkaa addunyaa eeggate seenaan kan keessatti baratamu kan oomiyyuu dagatamuu hin dandeenye. Kan Haacaaluu miliyoonanii miti sanii olitti nu horachuu danda'u isarratti cimsinee hojjenne jechaadha. Isa garuu deebisnee dhaluu hin dandeenye. Ani isa bakka bu'uu danda'u uummata kee, dargaggoo kee, lafaa dhufaa kee, dhalataa kee seenaa isaa qabachiisne akka Haacaaluutti uummata keenyaaf akka qabsaa'u goone jechaadha. Wanni hojjennu hunduu irra deddeebi'an isa bakka nu bu'uu hin danda'u. Waan raawwachuu qabnu hunda akka kutaa magaalaa keenyaatti raawwachuudhaaf wanni tokko wanni duubatti jennu akka hin jirre akka hubattanii fi warri maatiin isaa Rabbi isin haa jabeessu, uummata keenya Rabbi haa jabeessu, warra immoo sagantaa kana sitti raawwattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa. Jirma hundeessaa harri aduudha aduu. Urjii gaalessaa galchi hunda caalu wayyokaa kophaa dukkana ibsaa jagniisa jirra jedhu fuullee baay'ee dukkana ibsaa goota onnee gaaraa maani nyaaru satu nyaaraa. Dacheen dhiigaa kanarra immoo kan dhaabbate Odaadha. Mukti jalqabaa Oromoos Odaadha. Mukti jalqabaa Odaa Oromoo gaafa ta'e immoo nama akka Haacaaluutiif Odaan dhaabbata. Kanaaf ulfaadha warri asitti argamtanii sirna kanarratti hirmaattan. Kanarratti aansuudhaan Haacaaluun gaafa qabsoon Oromoo uraa lilmoo keessa ulluuquudhaaf nama rakkisu keessa dhalate gaafa daandiin qabsoo Oromoo immoo amma lilmoo qal'atte sanarra deeme Oromoon iddootti hirkatu irraan gahee jira. Kanaan wal qabsiisee innis an dhaloota milkaa'aadha yeroo baay'ee waan inni itti milkaa'e tarii waliin beekna jechuudha. Kanatti aansuudhaan mukti lammataa Oromoon jaalatu ejersa. Ejersi hin muramu dhagaraa cabsa qottoo kutaa. Haacaaluunis ejersa dhagaraa cabsa qottoo kutaa. Namni qottoo kutu immoo jabaadha. Namni du'aa. Namni ejersa mureetuma lafa keessatti qotee dadhabee fixa malee ofiif dhuma malee hin dhumu. Haacaaluus hin dhumu. Kanaaf jiraata. Dacheen kun dachee seenaati. Odaan har'a dhaabne kun odaa isaan kaan irraa adda anaaf odaawwan shanan Oromoon qaban irraa odaa addaati. Odaan kun immoo odaa Haacaaluuti. Odaa kana gaafa yaadannu Haacaaluu yaadanna jechuudha. Yoo odaan kun goge nuti goge jechuudha. Yoo odaan kun hin jiraanne gaaf sana nuti hin jiraanne jechuudha. Kanaaf har'a warra sitti argamtan hundumti keessan ulfaadha. Otoon jechoota Oromoon hundi qaban tartiibaan lafa kaayee Haacaaluu ibsuu hin danda'u. Osoo shammaanee ta'e
uffata Hacaaluun uffatu qofannaa. Otoon tumtuus ta'es baaleestiraarraa Hacaaluu tuma. Otoo warra gogaa duugus ta'e biyyoon Hacaaluurraa duuga ture. Garuu hin dandeenye. Waanni guddaan garuu ati hin duune artist Galaanaa Gaaromsaa hin duune namni du'e baay'ee jira. Kanaaf ani waan biraa jechuun barbaadu ulfaadhaa galatoomaa Hacaaluun hin jiraata odaan kunis hin guddata. Oro urjii gaalessaa kalchi hunda caalu wayyokaa kophaa dukkana ibsaa jaduu jirra jedhu fuullee baay'ee dukkana ibsaa qajeekoo gabaa ilmoo dhugaati hajeekoo dukkuru qabsoo. Koreen kana hundeessanis Ingiduu Cimsaa Yemar Mulaatu firiyaa jechuun kanuma waan biraa miti. Gaafa jiranitti wal jaadachaa waliin nyaachaa waliin dhugaa qofa osoo hin taane gaafa wal bira dhabanis wal jaadachuun isuma kanadha. Galatoomaa ulfaadhaa. Koreen kana hundumaa warra tiishartii kanas Hacaaluu laphee keenya keessa jira jettanii maallaqa keessan baastanii kana hundeessanis warri tiishartii kana har'as maallaqa keessan baastanii wanta kana gootaniif galatoomaa. Kan waan laman jedha. Innis mee qulqullummaadhaan sammuu keenya keessatti haa jiraannu. Hacaaluu waan isheen ittiin beekamu keessa inni guddaan qulqullummaa sammuutii fi polotokoolii alaati. Polotokoolii ala keessaatii isa uffannee ittiin bareennu qofa otoo hin taane qulqullina sammuu keenyaati. Waan xiqqootiin Oromoon hin madaalamu jedha. Waan xiqqoo sin gaafatiinaa jedha. Waan xiqqoo yoo ilaalle akka xiqqeenyaatti nu ilaala waan ta'eef ishee kana mee artistoonni warri lubbuudhaan nuuf jirtanis wal jaaladhaa waliin amatiinaa. Hacaaluu waan ittiin beektan isa kana waan ta'eef Hacaaluu waan ittiin yaadattan keessaa inni kaan immoo nama garaa isaarraa ittiin jaalatu adda isaa ofitti qabee dhungata. Kana yoo yaadattu Hacaaluun gaafa garaa isaarraa ofitti amanuu fi namatti amanu laphee isaatti qabeet adda isaa keessa nama dhungata. Adda keessan keessa namni sun dhungata keessa Hacaaluun isadha jechuudha. Galaalaan jiraadhu ati hin duune Hacaaluu jedheera. Hin duune hundumti keessan yoo Hacaaluudha. Hin babbareechinus ittiin daddaballus udduma jirrutti mee waan dhugaa haa hojjennu. Isa dhabne yoo dhabneerra isa kaaniif maamataa baannaa laata. Isaafis amma gaafa jirrutti walaa jaalannu walaa kabajnu. Gaafa jirru immoo gaafa lubbuudhaan hin dhabamne immoo maa ursoomnee walii bu'uun barbaachisa. Amma gaafa lubbuun jirrutti dhugaa walaa jaalannu dhugaadhaan waan inni hojjechaa xurii hiisarra tokkollee hin jiraanne ofirraa miicee du'eera inni. Inni qulqullummaan jiraataa ture qulqullummaadhaan du'e jechuudha. Hin duune inni jira waan ta'eef waan lamaan jedha ammas iddoo kanatti oodaan dhaabbateera. Oodaan akkuma odaa roobaa, odaa bisil, odaa bulluq akkuma jedhamu oodaan har'aa kun odaa Hacaaluu akka waggaa 100 yookaan 50 booda odaa Hacaaluu akka jedhan hin barbaada. Inni lammaffaan immoo iddoo sanatti paarkiin kun lafa Oromooti. Oromoodhumatti irraa nyaata haa ta'u eenyuyyuu haa ta'u inni qabu beenyaa isaa malu kaffalamee fi bakka naannoon inni dhaabbate kun irratti Oromoon maallaqa qabus mootummaanis paarkiin iddoo kana yaadannoo Hacaaluutiif itti dabalee akka dhaabbatamu barbaada. Waa'ee Hacaaluu hunduma keessantu jedha waan ta'eef waa'ee Hacaaluu wanta dubbadhu hin qabu. Inni guddaan waan Hacaaluun dhaammatee du'e waan Hacaaluun otoo hojjechaa du'u waan xiqqoo hin hojjennu waan guddaa haa hojjennu waan jedhu sana isii kana isinii dhaama ulfaadhaa. Urjii gaalessaa kalchi hunda caalu wayyokaa kophaa dukkana ibsaa jaduu jirra jedhu fuullee baay'ee dukkana ibsaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya siidaa Hacaaluu Hegeree iddoo kanatti dhaabatuuf ammaaf ammoo suuraa addaa gootummaa Hacaaluu gumaacha Hacaaluu ibsuu danda'u Lijaareed yookaan Bar'elmaa gumaacheetti jira hojii artii isaatiin. Egaa kan qopheesse ammoo hiriyaa isaa yeroo hundaa miiltoosaa Ingiduu Cimsaati. Isaan lamaan iddoo tokkotti bakka kanatti hojii artii Lijaareed yookaan Bar'elmaa qopheesse kana ergaa isaa gootummaa isaa isin biraan geenya.
Guddaa galatoomaa mee ingiduu qophiin kun walii gallisaa kan eegameen olitti guyyaan 40ffaa isaa kan inni kabajamaatiin jiru. Haala kanaanis suuraan addaa qophaa'ee lijaareedhaan dhufeetiin jira. Mee walii galasaa akkamitti nuuf ibsita? Tole galatoomi. Egaa bakki kun bakka Hacaaluun itti wareegameedha. Bakki inni dhaabbanne Hacaaluun bakki itti wareegame bakka kana. Egaa yaadannoo isaatiif jenneetu waan qopheessuu qabna kan jedhuudhaan kana qopheessine hiriyoonni koo jiroo imar jira. Yaada walii galan kanarra geenye kanaaf maal gochuu qabna kan jedhudha. Hacaaluun eenyu kan jedhu waa'ee Hacaaluu ibsuudhaaf maal gochuudhaaf taappeellaa tokko taappeellaadha. Lammaffaan immoo Hacaaluudhaaf siidaan Hacaaluu Odaadha. Odaan aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Odaa kana immoo kan dhaabne bakkuma inni wareegame bukkeeta isaatti jechuudha. Bakka Yaareed egaa kuni aartiin kuni Hacaaluu kan ibsuudha. Ani Oromoodhaaf qaaliidha jettee kan jedhudha. Nu immoo mul'ata kee nuni galmaan keenya jedha. Asirra barreeffamni asirra jiru kuni egaa Hacaaluun kanaan qofa miti. Otoo Hacaaluu guyyaa guyyaadhaan yaadadhe anaaf xiqqaadha. Hacaaluun eenyu akka ta'e namni Hacaaluutti dhiyaateetu beeka jechuudha. Hacaaluun eenyu kan jedhu hojii isaa. Hacaaluun immoo hojii baay'ee hojjete bara baraan yaadanna. Ganna egaa siidaan isaa Ambootti eebbifamaa gaaf 80 isaa hin qabne sagantaan bal'aachi jira. Ambootti qopheessina. Ammi kun egaa as jiru Ambootti akka dhufu amicha goona jechuudha. Galatoomii. Guddaa galatoomii lijaareedha yookaan bar elmaa mee hojii aartii kana bifa adda ta'een eenyummaa Hacaaluu sirriitti mul'isuu karaa danda'uun biyya kana keessattis immoo hojii aartii namoota bira hin jirre hojii aartii si qofa bira jiruun kan hojjettee dhiyeessite mee maaltu sitti dhagahama haala kamiin ergaa akkamii akka ibsuu fi kan akka kanaatti dhiyeessite? Kuni ingiduufaa sidaa yaadanii turani. Sidaanis hojjetamaa jiran itti fakkaata hin qaqqabne ganaadha. Kanaaf har'aaf jennee kana wannoo jenneerra ani osoo rafin halkan guutuu kaasaan bule kana guyyaa tokkootiin xumurree jirra 80 isaatiif immoo kana caalchisne waan guddaa hojjenna kun hojii guyyaa tokkooti garuu hojii ji'a tokkos ta'uu danda'a akkuma dandeetti keeti garuu ani osoo rafin jaalala Hacaaluuf kabaja Hacaaluuf waan qabuufi Oma osoo natti fakkaatiin gana Hacaaluudhaaf daandii gurguddaa irratti gana suuraa isaanan kaasa gana Hacaaluu nama irraanfatamuu qabu miti akkuma tasaa Hacaaluu dhabnee hin teenyu si galee guyyaa guyyaatiin yaadachuu qabna yeroo kanaan immoo goota guddaa dhabne kanaaf waan salphaa miti waan Hacaaluu. Ergaawwan Hacaaluun qabatee ba'ee kan inni wareegamee fi hojiiwwan aartii hunda keessatti bifa kanaan guddisanii mul'isuun ni danda'ama jechaadha. Inni kun yeroo jalqabaa fi akka kanaatti kan mul'ate waan ta'eef kanaa olittiyyuu aartii hunda keessatti seenee mul'achuu ni danda'a jechuudha. Ni danda'a. Akkuma sirba akkuma diraamaa suuraanis fakkii suuraa kaasuunis waan ogummaa guddaadha. Aartii kabajam qabuuti addunyaa irratti seessayyuu jechuudha. Kanaaf waanuma hundattiin waan barbaadde ibsuu dandeessa. Kanaaf muuziqaa weellisoonnis hundumtuunis ogummaa isaaniiti jaalala isaanii kabaja isaanii agarsiisaa jiru. Anis ammumaan danda'u jedheera garuu kun hojii guyyaa tokkooti kana caalammoo waan guddaa hojjenne 80ffaa isaatiif waan guddaa onnogoona anna baay'ee Hacaaluu jaalannaa kabajnaa hin beekaa innis obboleessa keenyaati hiriyaa kootee anaafis gara Oromummaas kan Oromummaa kan cimsan keessa Hacaaluu nama tokkoof. Inumaayyuu ati hojii koomeedii keessatti baay'ee beekamta. Hacaaluunis taphaan beekama hiriyoota isaa biratti. Hariiroo waliin qabdan Hacaaluu akkamitti nuu himtame? Innis kolfuu jaalata. Jalqabaan iyyuu biyya Ameerikaatti walumaan deemne achitti ji'a 5 turreerra. Isatu na kofalchisa. Jaamboos na kofalchisa. Anis isaan kofalchisa. Garuu Hacaaluu yeroo hundatti Oromummaa isaa itti dhaga'ama. Idduma deemee hundatti Oromummaa isaa itti dhaga'ama. Anaanis na gorsa waan baay'ee. Gara Oromummaatti kan sammuu koo cimsan keessaa Hacaaluun isa tokkooti. Na baay'een isan jaaladhaan kabaja. Hacaaluu nama irraanfatamu miti. Nama galata qabuuti. Ulfaadhu galatoomii mee hiriyoonni isaa hegeree yaadannoo Hacaaluu wajjin wal qabatee maatii isaa ijoollee isaa wajjin wal qabatee akka ammaa miidiyaa kaanittis wanti addatti ibsamee jiru mee maal jettu haalli ijoolleen isaa keessa jiran maal fakkaata? Ishi galatoomii duraan dursee akkuma Yaareed jedhe Hacaaluun weellisaa qofa miti. Quuqama saba isaa namni hunduu beeka. Garuu namni Hacaaluutti dhiyaatee beeku
Hacaaluun weellisaa qofa miti. Hacaaluun taphataadha. Si bohaarsa. Bukkee teessee ati ilkaan kee agarta. Taphni isaas kan sirba isaa caala. Anaaf yaadannoo koo guyyaa guyyaadhaan taphata isaanan yaadadha. Anaaf inni yeroo baay'ee egaa waltarra inni simbeeka nufaana inni dhufa yeroo tokko kanaaf Hacaaluun jechuun nama bohaarsudha. Kan maatii isaa egaa ammeewna maatiin Amboo jirti. Ati manaan isaa Amboo jirti. Guyyaan 80 baasu malee inni dhufu jechaa jirti. Haalli tokko mijeessaa fi jirraasuma egaa ijoolleen isaas achuma jiru. Ijoolleen sadii Amboo jiru egaa inni dhufu jennee annaa edda 80 baasaniin booda as dhufu jechuudha gara Finfinneetti. Dhumarratti yaadannoon kunis kan ta'uu qabu haadha manaa isaatu gaafa inni awwaala Ambootti gaafa awwaalamu maal yaanni kee maali jedhamnaan yaanni koo ani bakka inni wareegametti siidaan akkanaa dhaabbatuun barbaada jetti yaada ishii barreeffamaan natti kennite jechuudha. Sanarraa ka'een kanan yaadadde hatima na yaadannoon isaa mana isaatii fi maatii isaaf haa ta'u galatoomaan jedha. Fadhaa galatoomaa. Goota kuru jaaleencha seenaan jiraataa hin du'u goonni Venus Maayyoo Musaa igni eebbisaa biqilcha caalu. Kayo talu ajenko daba ilmu dukati ajenko dukuru kapso ajenko daba ilmu dukati ajenko